Akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni OBN kan bakka adda addaa teessanii qophii keenya hordofaa jirtan kun marii warraaqsa diinagdee Oromiyaa irratti magaalaa Finfinnee stuudiyoo keenyatti qopheessinedha. Yaaddoo biyya kanaati, yaaddoo naannoo keenyaati carraa hojiidha. Mee akkamittiin keessatti hirmaata dargaggeessi tarii sheerii bitachuudhaan maallaqa dhabuu danda'a. Garuu qaama warraaqsa diinagdee Oromiyaa kana akkamittiin ta'uu danda'a bal'inaan? Maali waan duratti jenne sani maaliif xinnoo duubatti harkifattee hoonaan jette ani amman beekutti waan biyya keenya keessa tasgabbii ture hin turre bara. Nu baay'ee nu jeeqaa ture bara. Amma dhiya Oromiyaa kana yoo fudhatte ani keenya irratti isaan fidee mallatteessisuudha dadhabneetti dhiisne jechuudha. Uummanni mana bahuu hin dandeenye, dhufuu hin dandeenye, isaan dhufan malee mukuun duratti deemuu hin dandeechu. Siigalee odoo amma kaampaanii guddaa kana caalu manufacturing kana miti waa baay'eetu jira hojiin qubaan hin tuqamne biyya kana keessatti dargaggoon tasgabbaa'ee diinagdeetti hankalee kaanee karaa irratti baane bara itti fayyadamummaa dhabnee dhafeemi har'a immoo biyya keenya keessatti namni baay'een siyaasni ol kaate siyaasa abbaa siyaasaa ta'a yoo diinagdee abbaa diinagdee amma siyaasa warri siyaasa beeku qabatee jira ani akkanaa jechaadha. Kanaaf nu diinagdeetti fokas goonee uummanni Oromoo waggaa dheeraa jaarraa tokko ol odoo qabeenya qaburraan fayyadamin har'a geenyee jirra. Bu'aan isaa waanuma amma arginu kana jechaadha. Amma atattamaan waan amma jalqabaa jirru kanaaf hin jalqabinitti uummanni keenya dafee galuu qaba. Ani dargaggoo maali anan ergaa dabarfachuu barbaadu waan qabdan hojjedhaa uummaddiidhaan. Hoo hojjetan qarshii harkatti qabata. Hoo qarshii harkatti qabanne qarshii xiqqoo qabnu sana walitti buusne waa guguddaa ijaaruu qabna. Carraan guddaan jira. Yoo tana goone hoggaan har'aatii fi hoggaan kurni baranaa addaan. Yoo kanan godhin asuma lafa dhiibna. Ani tanaan jala mulee dabarsuu barbaadu jechuudha. Egaa ani ishii shakkii jira isa jedhu sanatti tokko dubbachuu barbaada. Akkuma jenne sochii Oromiyaa keessatti ta'eetu jijjiirama biyya kanaa fiduu danda'e kana gadi xiqqeessinee akka laalle. Tokko lammaffaa economic revolution isa jennee warraaqsa diinagdee jedhee kan jalqabamu kuni haala naannoo tokko kan jedhu naannoo san bulchaa kan jiru OPDO kaleessaa yookiin immoo ODP irraati. Jalqabatti hoggaa wanti kun jalqabamu maal keessa akka turre political landscapein biyya kanaayyuu hin jijjiiramne. Inni kaan nutti kolfaa turan. Oromiyaa economic revolution hoggaanu jennu addunyaadhumarra waan akkasii akka hin jiraanne eessanuu ga'uu akka hin danda'an isaaniyyuu eenyudha naannoon kuniyyuu maalidha biyya moo naannoodhuma tokkittii taateetti waan akkasii fiddii akkamitti federaal siistemii jirurraa adda ta'eetu waan akkasii godha kan jedhu keessaayyuu kan qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu kun keessatti hirmaatuyyuu shakkii guddaa qaba ture. Tokko lammaffaa sochii kana alaala dhaabbatanii waa'ee paartii politikaa adda addaa ijaatti kaafteef isaan akkamitti ilaalu asirratti akkamitti hirmaatu akkamitti uummata kakaasuu danda'u isaanis ija shakkiitiin ilaalaa turan. Nu hundumtiyyuu amma taate ifatti baafnee jalqabatti akkana jennees lafan qabsiifne. Asirraa ka'ee yoo annoo goonu taane xiqqaatee jalqabee kanaafiyyuu uummanni bal'aan paablikiitti bayeetoo amma beekamutti muuxannoo dhumta addunyaarra jiruyyuu wanti ta'e jalqaba irratti akkasuma wannoo ta'uun jajalachuun oolu. Tokko isa. Lammaffaa shakkiin jedhu namni kanaan dura waan akkasiyyuu hin barre Oromoo. Wanni xixiqqoodha. Kunoo amma waa'ee baankii gamtaa Oromiyaa yoo an fudhannu ta'e yeroo jalqabaatiif wanni akkasii qotee bulaan keessatti hirmaatee baankii gaarii uummataniiru. Har'a baankiin sun guddatee fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u. Asillee qaama warraaqsa diinagdee kana qaama warraaqsa diinagdee isa jalqabaa jechuu dandeenya. Feesii isa jalqabaa. Isa waggaa lamaan dura odoon ta'in waggaa 10 dura warra uumaman akka fakkeenyatti ta'uu warra danda'an. Jalqabatti shakkiidhumaan kana mootummaatu paartii OPDOtu dhaabaa yookiin akkasii jedhamee namni hundumtuu nuyyuu dabalatee irraa baqachaa turre jecha. Dhawaatuma kan namaa galuu danda'u. Oromiyaa International Bank isaa fudhan. Jalqabatti wannoo miinimem wannoo guutuun irra barbaachisullee guutuu dadhabanii akkamitti akka rakkachaa turan beekamaadha. So kana
akkuma ta'etti kompromaayiziin goona yeroo xiqqoodhaaf jechaan. Kan biraa shakkiin jiru biyyatti qabeenyi ispeeshaalii kan Oromoo immoo lafarratti hundaa'e isinii jenneerra. Lafarratti hundaa'e yoggaa jennu lafa qotuu duwwaadhanii miti. Birrii argachuudhaafis lafa gurguruun hin ture. Kana dhoksuu hin dandeenyu yookiin kuni dhoksinee bira darbuu hin dandeenyu. Baay'inaan waggaa 10 asitti ispeeshaalii Oromoon baay'een gara magaalaatti harkifamuu dandeesse. Baay'inaan lafa waan taatee olii gadi goggooteeti. Lafni kun waanuma akkasitti kana dhoksuu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti riisarchii guddaatu deddeemaa jira. Gargaarree kan bahu irra jiru jechaadha. Qabeenyi biyya kanaa maalirratti hundaa'e yoo jennu. Waggaa 2-3 as immoo warraaqsi siyaasaa kuni biyya kana xinnoo ishee olii gadi raasaa ture. Lafa gurguruu hin danda'u, waan ta'e argachuu hin danda'u, dallaalan illee waan inni hafeera jechaadha. So abbootii qabeenyaa hoggaa jennu hundeen isaanii riil isteetii haa ta'u, maal haa ta'u, babal'inaa naannoo ta'u, wanni akkasii wajjiniin ijaa wal qaqqabatuuf iddoo sanitti wanni tokko tokko jajjeeqamsi wayii ijaa jireef kondiisiif envaayiromentii ijaan taaneef maallaqni ambishiyees ta'eetuma ka'eetuma miliyoona 10 bite, miliyoona 20 bite, miliyoona 5 bite jedha malee maallaqa harkaa qabaateeti miti. Amma warri abbaa qabeeyyii jennu kunis abbaan qabeeyyii kun lafa qabatee namichi kun sustainable kaapitaalii gaggeessaa jira hoggaa jennu waggaa 2 waggaa 3 otoo itti fufanii ta'u hojii dhawannoo gochuu batanii biizineesiin isaanii unkutoo ta'a jechaadha. A kind of gara ikoonomiitti waan giroozii wayiitu ture. Kaan fooqii ijaaraa jira. Kaan immoo fooqii ijaaree otoo wannoon jedhin economic revolutionin kun sitti dhufe warraaqsi siyaasa sitti dhufe. Asirraa kaanee isaan kanas immoo dhaggeeffachuutu nurra jira. Yeroo kennu komii duwwaa odoon ta'in yeroo kennuuniif barbaachisaadha. Kanumaaf suuta jennee sossobnee maal jennee barsiifnee tokkoffaa hin baramne wanni kuniyyuu mootummaa jedhamuuf mootummaa shakkiidhaan laalla. Birriin sun hin qisaasaa. Hin qisaasa. Wanni kanaan dura barame fakkas. Achirraa ka'ee nam tokkoffaan yaalaa qisaasa. Lammaffaa immoo qabeenyumti inni qabiyyuu sheerii kana achi ka'e maallaqa har'a guyyaatti daldalee waan ta'e argachuudha malee maallaqa yeroo investimentii long run investimentii keessatti dhufan malee namichi miliyoona 10 sheerii achi keessa taa'e. Amma fakkeenyaaf waggaa tokkoon dura miliyoona 5 miliyoona 10 warri galchan hin jiru. Still hojiitti hin seennamne. Amma fakkeenyaaf Keenyaa Bevereejii waan fudhannu ta'e sheerii amma ta'e parsentii 25 hanga 30tti maallaqa isaanii achi kaa'aniiru. Namni miliyoona 2, miliyoona 3, miliyoona 4, miliyoona 5 achi kaa'ee waggaa tokkotti immoo hin beeka dallalaan yookiin immoo abbaan qabeenyaa maallaqa sanii namaan bubbuufachuu danda'a. Yoo sochoose. Ishiin kuni Situationii biyya kana amma yeroo haala amma keessa jiru kanatti fuulduratti deemu waan biraa mi'aadhiif biirokiraasii dhumte biyya kana ganaa jijjiiramuutu irra jira. Waanuma guyyaa tokkotti dhumuun irra jiru ji'a tokko guutaa. Laayisensii baafachuudhaaf yeroo fudhata. Uummatuma isa walitti qabdee mallatteessuudhaaf yeroo fudhata. Kana akkuma ta'etti sossobbiidhaanii keessa galchuudhaaf. Hojiin qindoominaa murteessaadha. Amma ka'umsi isaa Oromiyaa ta'uu malee babal'achaa jira amma naannoleen biraas kana keessa kan galan jiru. Tariitii akka federaalaattis waan jiru. Qindoomina fakkeenyaaf akkasiin akka hudhaatti sila kaastan amma sharafa biyya alaa wajjinis wal qabatee eeyyama sadarkaa federaalaatti argachuu wajjinis wal qabatee qindoominni jiru amma warraaqsa diinagdee Oromiyaa wajjin sadarkaa federaalaatti ta'u maalirra jira jechuutu danda'ama. Egaa amma yeroo ammaa kanatti sadarkaa federaalaa irratti ministeera faayinaansii keessatti PP'n kun uumamee jira. Daayirektoroota mataasaa godhatee hundaa'ee namoota investoroota alaarree hawwachaa jira. Inni immoo gadi bu'ee warri achi keessa jiran immoo akkamitti Oromiyaa keessatti akkamitti akka sochoosaa turrellee nu gaafachaa jiru. Muuxannoo nu gaafachaa jiru. Kuni karaa tokko akkuma dura jedhee kuni bu'aa guddaadha. Wanti Oromiyaa irratti jalqabde tuni akka federaalatti yookiin akka biyyoolessaatti ol kaatee sochoosuu jalqabuun iyyuu inni kun iyyuu abdii guddaa nutti horata. Gara fuulduraatti maal ta'utu irra jira isa jedhu immoo akkamitti qindeessinee deemu ministeeronni hundumtiyyuu karaa mataa isaatiin waa'ee PP of keessaa qabaachaa jiru. Gadi bu'ee immoo akkamitti naannoo irratti gadi bu'aa inni jedhu amma naannoon Oromiyaa sirriitti irratti hojjechaa jira. Naannoon Amaaraa garmaleetti seenee jira. Warri kaanis kanarraa muuxannoo gaggaarii fudhatu jenneeti. Naannoon Amaaraa nu caalayyuu Oromiyaa caalaa garmalee akkasaan socho'aa jiran keessan odeeffannoo baay'ee qaqqabna jechaadha. Kuni kaa walitti hoggaa dhufu federaala irratti walunatee deemuu danda'a. Tokko kan egaa inni itti hafu immoo amma sinafuuyi. Amma baay'ee maaliif hin kaase kana
Amma yoo kaampaaniin gurguddaan bal'ina Oromiyaan qabduun bal'ina uummata kanaatiin kaampaaniiwwan 5 magaadhaa yeroo isin ilaaltan saffisa kan hin jedhe kanaaf amma kutannoodhaan dhimma kana jijjiiruu diinagdee kana babal'isuu irratti eessa jirra jechuutu danda'amaadha. Amma ka'umsa gaarii qabaannee sadarkaa kamirra jirra ammam deemuu qabna. Egaa ammam akka deemuu qabnu har'a addunyaan bakka baay'ee jirti. Amma nuyi waa'ee xixiqqoo warshaa 5 addunyaa irratti multi national corporation warra jedhamu gugurdoon kaampaanii tokkichi qabeenya biyya kanaa kan caalutu jira. Qabeenya biyya kanaa kamiti Sahaaraan Afrikaadhaa gadi kaampaanii tokkichi bakka bu'uu danda'a jechuudha. Akkasoo ta'e baay'ee duubatti hafnee jira. Maalitti duubatti hafnee isa jennu immoo seenaan keenya duubatti deebine wanni adda addaa wanna xaxxamamaa jira. Maaliif kaasan illee kana saffisa sanaan amma akka nuun deemnuuf amma fakkeenyaaf qeequu qabna. Fakkeenyaaf mootummaa biras yoo xiyyeeffannaa irratti hanqinni jirate kan uummataa kaasneera warri kaan hirmaachaa jiru tokko immoo shakkiina waan adda addaadhaan ammas xinnoo waan waadaa galan kan dafanii raawwachuu dhabuun kun hin mul'ata jennee irrame saffisa sanaan deemuudhaa fi rakkoo qindoominaa kan akkamittiin hiikuu danda'uu qabna. Qindoomina ani dhugaa dubbachuudhaa fi aangoo isaaniidhaan otoo of wannoon jedhiin of hin qusatin mootummaan naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa irraa kaasee ittaanoon isaa Aadde Xaayibaan hin jirti, Dr. Girmaa Amantee hin jira. Warri akkasii kun warra halkanii guyyaa nu cinaa dhaabbatanii jijjiirama kana warraaqsa diinagdee kana fuulduratti geggeessuudhaaf halkanii guyyaa nu wajjin hojjetanidha. Kanaafiyyuu qindoomina hoggaa jennu qindoomee jira. Garuu wanni nama hudhan tokko hin jijjiiru. Tokko maaltu nama hudha? Akkuma dura ka'e tasgabbiin naannoo Oromiyaa kun ammas hanga barbaannu hin geenye. Uummata biratti gadi qaqqabnee gadi buunee wannoo jechuudhaaf qaamni mootummaa inni gara gadaantu jiru siyaasa hojjechuun irra jiru bira darbee diinagdee kanarratti gumaachuudhaaf ammas xinnoo duubatti hafee jira jechaadha. Maaliif ba'aan siyaasaa baay'eetu irra jira. Fedhiin waan biraa dhiifnee warri siyaasa kana geggeessan mormitoota isaa jennu warra morkattoota isaa jennu waan yeroo hunda waa'ee siyaasaa malee waa'ee diinagdeedhaan Oromoon of jijjiiruu qaba isa jedhu irratti yeroo baay'ee yeroo isaanii hoggaa barreessan argaa hin jirru. Kana wal qabatee hoggaa laallu ammas hudhaan xixinnoon hin jirti. Garuu kuni nu dhaabuu hin danda'u. Biirokiraasii barbaachisu hunduma qaamni mootummaa harka 100 nana manaan nu bira dhaabbatanii wanna nu barbaachisu hunduma hiikaa jiraniif nuis warri diinagdee sochii diinagdee kana keessatti hirmaachaa jirru hanga hojjechuun nurraa jiru ol dabarree hojjechuun nurra jira. Dadhabina ofumarraa ka'uun nurra barbaachisa jechuudha. Egaa akkuma dhimmi isaa dhimma galfataati. Isin amma akka boordiittis akka hojii geggeessaattis hojjechaa jirtu. Tokko kenniinsa tajaajilaas haa ta'u waan oomishamus haa ta'u qulqullina isaa irratti mataa isaa maaltu hojjetamaa jira gama qulqullinaati. Yeroo baay'ee amma kanaan dura warshaa tiraakteeraa yoo fudhanne warshaaleen tokko otuu qotuun jalqabiin kan dhaabatan jiru. Kenniinsa tajaajilaa irrattis akkuma kaname waan oomishamu fakkeenyaaf baasii magaalaa jiru ta'uu danda'a. Kanaan wal qabatee qulqullina irratti ammam xiyyeeffata wanti kun xiyyeeffannaatti kenneera. Egaa asirra akka fakkeenyatti kanan ka'u kanuma nani hoogganaa jirurraan ka'an. Kaampaanii tiraakteera oomishanii fi meeshaa tiraakteeraaf ta'u oomishan baay'ee isaanii qunnamaa turre nuti. Ji'a waggaa tokko isa duraa. Achirraa kaanee fakkeenyaaf maqaa kaampaaniis kaasuun hin barbaachisu warra kan hojjechaa turanis hin barbaachisu. Har'a waggaa 3 dura tiraakteroonni chaayinaadhaa galan har'a karaarra bakka adda addaa irratti qisaasa'anii kan dhaabbachaa jiran hin jiru. Kuni maaliif ta'ee maal inni wannoo mataasaa warra kana ordofan kan mataasaa qaba. Gara keenyatti hoggaa dhufu jalqaba hoggaa jalqabnu nuti wanna kwaalitii qabu tokkoon jalqabuun nurra jira isa jedhu warri kana abbummaa fudhannee itti wannoo jennu hanga Ameerikaa hanga Yuroop olii gadi naannofnee ilaallee kan nu ta'u uummata keenyaafis itti fufiinsan misooma qonnaa keessatti jijjiirama qonnaa keessatti muuxannoo gurguddaa fi teekinooloojiidhaan kan garmalee cimee wannoo ta'e tiraaktera joondir jennee filannee addunyaa irratti waan hundumaa dhoksuu hin dandeessu. Hundumtuu gabaarra jiru.
addunyaan biraa akkamitti waa'ee tiraaktara John Deere kan akkamitti ilaalu isa jedhu erga qorannee dhaqnee warshaa Yuroop irra jiru Jarman keessa kan jiru Ameerikaa irra kan jiru erga laallee qaama mootummaa wajjiniin taane kanatu nuu ta'a jenneeti. Egaa achirraa kaanee olaallu amma jalqabatti jalqaba gaariidha. Waa'ee nama keenya agriikaalcharii jenneetoo tiraaktera oomishaa jiru kuni qulqullinni kanaa fi bakka guddaa qabaachuu qabaadha. Qulqullinni bakka guddaa qabaachuutu irra qaba. Qulqullinni hin jiraatu taanaan wanni nuyi yaannus diinagdeen hin jijjiira jennu sunis ijaan taaneef kan akka wannootti ga'u. Warri kaanis akkasumatti abdachaa jirra. Directly or indirectly nuyi keessatti ijaarmaachaa jirruuf qulqullinni irratti kompromaayisiin goonu jechuudha. Obbo Nawaayimii gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef egaa qaamolee adda addaa irraa maaltu eegamaa kan jedhu waa'ee qulqullina kanaas fuula dura carraa jirullee walitti qabdaniitu nuu xumurtanii. Qulqullinni akkuma jedhame sani kaayyumti gaafa dura kaanuyyuu gaafa Oromoo walta'iinsa diinagdee kana warraaqsa diinagdee kana irratti marii jalqabnu namni olloonni keenya baay'een kolfaatii akka obbo Guddatan jedhan sani warra kalee kufan Oromiyaa keessatti jalqabamanii maqaa kaasuun barbaadu isaan fakkeenya nuu kaasan jechaadha. Suni onnee horeef warra miseensota yeroo san tureef jechaadha. Oowaa binnu, meeshaa binnu, oowaa hojjennu han sadarkaa uummata keenyaa ta'u uummata guddaadhaan beekamna nuyi. Sadarkaa sanitti lafa bu'ee hojjechuu dandeenyu jenne kan hundumaa waa guddaatu itti kennameetu karaa hundumaa hojjechaa jirra jechaadha. Waanota yeroo dhiyootti dhufus walumaanuu argina. Kun jecha bichaan ta'u jechaadha. Kanaaf isarratti attentionii guddaa qabateetti hojjetamaati jira karaa kaampaanii hundumaayyuu jechaadha. Nuyi biyyi kun harka jira biyya kana akka nuyiititti amma sadarkaa siyaasaatti hoggaa laallu waan seenaa biyya kana keessatti hin ta'initu ta'aa jira. Kana appreciate gochuun barbaachisaadha dirqama keenya. Jabeeffachaatuma deemnas karaa diinagdeettis hoggaa dhufe immoo akka namatti tolchine keessayyuu dargaggoos uummanni keenya yoo wal harka wal qabatee wal bira dhaabbachuu dandeenye yeroo gabaabaa keessatti waa guddaa gochuu dandeenya. Carraa babal'aatu jira. Komishinii Investimentii Oromiyaa waliinis mee tariiti bakka isin wal agartan jira. Fakkeenyaaf amma investoroonni biyya alaas yoo dhufan tariiti qofaatis ta'uu danda'a, sinduukaas ta'uu danda'a. Bifa isaaniitti hin qindaa'anii hojjetame amma walitti deemtanii hojjechaa jirtu. Dhugaadhaan walitti dhiyeenyan hojjechaa jirra isaan wajjinis baay'ee nu gargaaraa jiran karaa adda addaa. An amma karaa keenya isaanuma wajjin hojjechaa jirra waa baay'ee kan akka isayyuu lafarratti fa'a waa guddaa isaa wajjin hojjechaa jirra jechaadha. Namni hundumtuu amma biiroolee Oromiyaa hodhaine biiroo haqaa Oromiyaa guddaadhaan galateeffachuun barbaadan dhugaa dubbachuudhaaf halkanii guyyaa sanbata galanii hojjechaa jiran jechaadha. Ijoolleen itti gaafatamaan odoo kun guddaadha xinnaadhaan jedhin jechaadha. Wal gargaaraa jirra ammaaf. Uummanni kana hubatee carraan tuni an carraa jalqabaan natti fakkaate kana hubateetu waan qabuun wal bira dhaabbachuu qabna. Ani maalan keessaa argadha hoo jenne hundi odoo maan argatin hafna. Yoo har'a wal jajjabeessine hoo waan ati duratti kaasaa turte san duubatti nafne hin harkifanne hoggaa lama keessatti ebeluuf akkanatti deemaa jiran isaa miti taphni jabeessanii lafaa kaasudha. Amma naannoon an biraa haa godhu waan fe'e. Nuyi keessa ishee hin beekne. Ani addunyaa irratti akkamitti walitti dhufeensi kun hojjeta waan jedhu qo'annoo godhee jira. Dhugaa yeroo dhiyoottis waan dhiyaatee jira. Seera mataasaa barbaada. Instituushinii ta'uu qaba. Kaapaasii eejensii ta'uu qaba. Maaliif abbootiin qabeenyaa har'a walitti kennanii boru akkatti walirraa fuudhan jiraachuu qaba. Kuni seera. Seerri lafa taa'uu qaba jechaadha. Isa hojjechuudhaaf yeroo barbaada. Tokko kan lammanni hoo humna barbaada. Humna maallaqa malee yaanni tokko amma keenyaa yoo fudhanne biliyoona 7 fi isaa ol miliyoona miti biliyoona 7 ol barbaada. Kuni torbanitti argachuu hin danda'an. Suuta sadarkaadhaan. Hoggaa dhayinee yoo uummanni keenya jarjaree waan hin taane yoo lafa goone hamboru badu maqaan nu bada. Waan jabaataa isaan lafa goone. Hammaqaa uummata keenya dhaabbateetoo ibsuu danda'u lafa goone. Duubaa dhufee dorgomaa ta'uu danda'u lafa goone jechaadha. Kanaaf daddabsiisuudhaaf damnee lafarratti arguudhaaf immoo uummannis mootummaanis warri beektonni keenyas karaa danda'aniin wal gargaaruudha. Keessaa waa barbaadu odoo hin ta'in wal gargaarree lafa buusna. Ana maal ebalu maallaa godhe mootummaan maallaa godhe yoo jedhe dargaggoon keenya mootummaan hoomaan godhuuf nutu ofii godha nutu mootummaadha. Carraa jirutti fayyadamuudha. Carraa jirutti fayyadamuudha. Har'as akka kaleessa waan biraa hoo boonye kalee nu hidhanii akkas godhanii isaan nu saamanii har'a hoo sanaa soofne baay'ee duubatti hafne jechaadha. Kanaaf carraa argamte tanaan hojjennee
waan qabni kana fuulduratti baasudha. Duubatti hin harkifanne shaningaa haan jette sun hin jira. Shaningaa'u humnumatu hin jirre bara. 10-20 fiduun hin danda'ama. Shanuu baasuudhaaf amma nu hojjisiise kun obbo Guddatan duratti kaasaa turan. Anis kaasatan ture. Shanan tanaayyuu baasuudhaaf warri waadaa galees namni muraasni nama baay'ee miti. Baay'een han hin qabne iyyuu fidee keessa kaa'ee nu jajjabeessaa hin jiran jira. Kun immoo isaan qanii tokko uummata keenyatti baasnee hin himna. Warra waadaa galee nu biraa dheeffe sana uummata keenyatti hin baasna. Ani nan baasa waan namni kaan baasuu baate. Kanaaf wal makaa kanatu jira. Waadaa isaanii raawwatan. Waadaa raawwachuun barbaachisaadha. Erga naa kennite, erga waadaa galte san kaffaltee na hamachuu dandeecha malee waadaa galtee atuuyyuu uummata fuulduratti waan naan godhiin na hamachuu waan nan biraati. Kana caalaa hojjechuudhaaf ammas mootummaarraa waan eegamu, uummatarraa waan eegamu yoo jiraate. Walitti dhufeenyi investimentii Oromiyaa wajjiniin maal fakkaata? Akka mootummaattis mootummaa waan gochuu qabu, qaamni uummannis waan gochuu qaburra yookaan akka carraa ta'ee gaafa keenya agriikaalcharii kana wannoo ta'u investimentiin koomishiniin investimentii Oromiyaa akka abbaatti keessatti hirmaachaa ture. Teknooloojii kana filachuutti illee oomisha kana filachuutti nu wajjiniin koree qindaa'ee wajjiniin hanga Yuuroop deemee nu wajjiniin ture jechaadha. Isa asittis PP kana keessatti Public Private Partnership Council kana keessatti sin hirmaata. Yeroo adda addaa public awareness uumnu kana torbaniin dura amma warraaqsa diinagdee irratti marii guddaa qabna ture. As galma aadaa Oromiyaa keessatti diinagdee kana akkam gochuun akka nurra jirutti kan fuuldura alda dureedhaan geggeessaa turan kan hoogganaa turan waajjira investimentii Oromiyaati jechaadha. Kanaafuu asirratti shakkiin hin jiru. Gara fuulduraattis uummata kanaaf waan ta'uun maaliif inni guddaan yeroo baay'ee wanni beekumsa irratti hundaa'e, wanni qo'annoo irratti hundaa'e itti fufiinsa qabaata. Garantii illee qaba. Garantii illee qaba. Kanaan dura jarjaraan hoggaa jennu egaa namni ammuma danda'u hojjeta. Amma yeroo baay'ee gaaffiin adda addaan ka'a. Dargaggeessa hojii dhabee akkas godhee maal jedhee jedha. Dargaggeessuma san yeroodhaaf gadi qabbaneessuudhaaf akkuma ijoolleen oboossu waan taate afaan kaa'an yookiin aannan illee keessu yookiin harma haadhaa afaan keessu waan ta'e tattamaan dhufeetoo waan itti kennan tokkotu ture. Amma waa'ee tiraaktira har'a karaa irratti hafe jedhan kana maallaqa guddaatti itti ba'e. Kanammoo kan hojjechaa jira har'a maqaalee jijjiiratee ta'a enterpiraayisiin meeteek jedhamu akkuma ta'etti ammaareetuma fidee waan wannoo godhe. Isaan illee gaafatamanii ta'u. Qaamni mootummaa yeroo san jirus illee gaaffii atattamaa ijoolleen gaafattu hojii dhabeeyyiin gaafattuuf waan gaarii hojjetetti fakkaachuu danda'ama. Garuu deemee wanti itti fufiinsa hin qabaanne balaa biraallee hin qabaata. Rakkina biraallee hin qabaa jechuudha. Egaa dhumarratti ani wanni jechuu barbaadu ammas borus Oromoon biyyi kuni ankiyyaa. Kanaafiyyuu haalli amma dhufe kun jijjiiramni isaa ta'u warraaqsa isaa jennu wanni hundumtiyyuu otoo nanii socho'uu baadhe otoo ijoolleen kiyya socho'uu baatte otoo qeerroon socho'uu baate hin dhufu. Kanaafiyyuu anatu fidee tikfachuun narra jira jedhee fudhachuutu irra jira. Lammaffaa tasgabbiin jiraachuun barbaachisaadha. Tasgabbiin hin jiraatu taanan eenyumtiyyuu ishuma qabnu kanayyuu nyaannee buluu hin dandeenyu. Isa kaampaanii adda addaa dhadhaabuu dhiisati ishuma nu harka jirtu kanayyuu itti fufsiisan jedhu. Kanaafuu tasgabbiin barbaachisaadha. Kanaafuu Oromoon wal qindeessee tasgabbaa'ee wal dhaga'ee fuulduratti hin deema taanan diinagdeen harkaa qabaanne kun har'a warraaqsa diinagdee jennee jalqabne kun boruu Oromiyaa bira darbee biyyattiyyuu jiree gaafa Afrikaayyuu gara addaatti geessa jechaadha. Kanaaf wal dhaga'uun barbaachisaadha, qindaa'uun barbaachisaadha, tasgabbiin barbaachisaadha. Tole galatooma tariigaa yeroo kan biraa immoo bal'inaan warra qooda keessaa qabanis bakka bu'oota isaanii hirmaatisnee marii bal'aa akka nuun geggeessinu abdiin qaba. Egaa yaada bal'aadha kan isin kaastan keessatti iyyuu egaa warraaqsi diinagdee ammam akka inni bal'aate fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessattis qooda guddaa akka inni qabuu fi waan hundumaa bu'uurarraa akka inni jijjiiru bal'inaan nuu kaasanii jirtu. Carraan kunis keessatti iyyuu amma tasgabbiin jiraannaan yeroo gabaabaa keessatti waa hedduu jijjiiruun akka inni danda'amu
bal'inaan mari'anneeti kan inni jiru. Kanaaf iyyuu hundumtuu gahee isaa bahachuu qabaadha. Uummanni keenya ammas hubannaa kana caalaa bal'ifatee kana keessatti hirmaatee fayyadamaa ta'uu qaba. Diinagdeen Oromiyaa Oromoo guddachuu danda'uu qaba. Yoo kun guddate kan biyyaatu guddate jechuudha. Kanaaf waan hedduutu qaamolee adda addaa irraa eegamaadha. Xiyyeeffannaa mootummaan itti kennes gaarii ta'e kana caalaa immoo ammas walitti siqeenyaan qindoomina uumuudhaan hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu ka'eera. Akka hudhaattis kan isin kaasisan keessaa immoo keessattiyyuu hawaasni keenya waadaa isaa kabajuu akka inni qabu. Darbee immoo obsaan eeggachuu akka inni qabuu fi dargaggeessi keenya kana keessatti bal'inaan hirmaachuu akka inni qabu. Tariitii maallaqa dhabuu danda'a garuu gurmaa'ee waan argaturraa walitti yoo fide humna cimaa uumee ce'uu danda'a waan ta'eef fayyadamaa ta'uu danda'a waan ta'eef akkuma inni qabsaa'ee gama siyaasaatiin injifannoo gurguddaa argate ammas diinagdee keessatti qabsoo guddaa taasisuu qaba. Hojii ciminaan hojjetee kanas jijjiiruu danda'uu qaba kan jedhu bal'inaan ka'ee jira. Egaa uummanni keenya ammas obsaan waan gaarii waan qulqullina qabu tajaajila gaarii argachuudhaaf obsaan eeggachuu qaba. Hojiin kun deemaa jira hojjetamaa jira kan jedhu bal'inaan nu kaastanii jirtu jalqaba. Yaada bal'aa nu gumaachitaniif maqaa hordoftoota OBN guddaa isin galateeffannaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya dhimma warraaqsa diinagdee Oromiyaa irratti xiyyeeffate kana fakkaata ture. Torban qophii biraatiin walitti deebinaa qophiileen OBN hafan itti fufuu akka hordoftan isin affeerraa mariin keenya kanumaan xumuramee jira. Hirmaattota marii keenyaa guddaa isin galateeffannaa fayyaa ta'aa.